Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warna sudah tuh kena kem jita baga jeratan cagu ya orang mal kabar desi dulu aku mata dure gubar targetan kijiba baharfa kijiba isinif basu dia kesatu kijiba bahar kijiba isinif basu dia kijibni kunis ka akam yu kanjitan tati wan bahar kijiba kesafi kijibni sa ajaib natule chula an kijibni sa kun natule jira me warri kijibni bahar lafa ol ke kijibi kun warri isinif tule jiru like goda isini jira kijiba isa malakin kijiba echti asita masini fide choda kijibni isa ka warri isini tole like bahari fi na meka getif like kuma damo kuma kudamo kuma shantama me like godati warroni video kan dawo tangutu warri bahar dig isi fatana sitti like goda kijiba en kijibef kijibni sudis malio kan jistantate angar wana wajin tura amma isini kamudu sta choda okay video dawo da sinjada echti basu dema okay amma sala kijiba Halo. Mari saya mal kab. Halo. Mari saya. Halo. Oh, ka bachurat dah. Mal dah. Mal. Okay, orang sudah tu kena kijibni sini jadi wan beras ena kama wan beras of de majiti ena kanuma pranki dufu nam hidur radalage turechula namote radalage kesa fatia bahar far radalage jalkaba amma pranki irratti anumanu pranki jarrad dalikun ajaibanna tulena ajaib setinin lala ture orton hidulle ajaiba isini ture jarchula pranki yodere pranki akana comedy taynuf dalaga itay sanjichula ajaiba takjalatan war youtube le nafi bejrechula me isinis kunis kijibni isa yo isini tole kijibni isa kan jede ka osoma sagale ma dufu arginan kijiba bilbile chula kijibe bilbile mal jede tinin as akka dubartin biregirtu dage nefi yaanu man kunu akamti isa dufe daddafe tinin masha Allah rajulati like goda fi me warri bahara sit bakana dinkisfatan warri pranki dufu bahara dargilaltan like goda warri lalin harofti mo gutu isa linki jala significati jala laltani tini achiwan taayetani jechuudha kanafu amma video le dhufu namoota hedduu rakkan dalee kana keessa adaamarratti sila channel xiqqaati irra gadhiise jechuudha pranki namarra dalagu adaamarratti immoo reaction irra dalagaatiniin anumaan irra deebisee irra haasaya waan ajaa'iba na toleef isin fide jechuudha kanama kolfisiisulle ka waan badaa dalagille asumaan laala wajjin kolfaa barnoota walirraa fudhataa wanta jenna jechuudha bahar amma kijibni kijee maali yeroo aan dhuuf waan takkaaf lama qofa dhuufee dhiisu seetiniin akka jaran dhageenne hello sagalee ol fuudhee hello jedhaan akka waan nama wajji qaxaroo qabu jechuudha hello jedha akkasi kijibeetiniin sila dhugaan dhuufuun na harkaa kuttee jiraatte inni asiin salphina kiyya na dabarse jechuudha ittaa tolu laayikiin eegala asiin jedha mee gara ittaa nuti deemne jechuudha achi booda hoo maaltu uumame kan jedhu laalla warroota hin laallisoo jiraatan laala warri laaltanillee immoo barnoota sirraa fudhatanii wal barsiisaa deema jechuudha prankiin tokko yoo dalagamu tanuma keessa namni hedduu barnoota irraa fudhataa deema jechuudha namni akka binnan taazabaa kanneen kana man finjaan eessa jirti shaayii na gurtan irra dhugee مالي لا بس هواجة سيد الناس دبل جري فلتنا كيفين تري ناس دبل نانجي هواجة كم هواجة مش هاي خشاي بريج هواجة كم هواجة مش هاي بريج كياني جزء دوغان نمتني إيه كده أبغى مفروض هواجة تناونا كده سيد فلتنا كيفين تري بس أما ناس دبل نانجي هواجة زافرة دوا هواجة شاي تولج ده أسد تينا كده لا بس سكر عادي ولا تي دم فيت دوانو سكر عادي هواجة ما تبي يتولج جنجن يعني نقال لا تسمبر باشو سوي سما فرا كم وانا دونا ما تنتي جو سني فرسن سن إنسان هاتنا كذي okay bakka kanatti gaafii ordurtoota irraa qaba bakka kana gaafii ordurtoota irraa qaba gaafiin ordurtoota irraa qabu maali ma haga dhugumaa itti dhiisaa jettan koomentii jalatti namni hedduu haga dhugumaa itti dhiise jettan namoota hedduutu iyyuu akkanuma dhiise jechuudha namuu shakkine nama tokko qofa viidiyoon sunis gadhiifame jechuudha jaartii yaasiin
boote buttee gannan naqxe hunda dirqii harkaa dhugee jechuun dandeetti jechuudha. Achirra laaltan viidiyoo. Maaliif jettan osoo isin taate akkamiin ni jettan fakkeenyaaf hawaaja isaa godhaa jira. Reefis itti godhee fi jireeteen dhugaas amanee innis callisee jechuudha. Silaa hin kaasa innis. Maa itti osoo isin taate akkam gootanii fuutan. Osoo isin taate itti naqu fakkeenyaaf nama wajjin jirta wayii keessa waan akkanaa itti naquuf jira isin jedhe nama sawwee shakkii irraa qabdanii kanaan dura. Akkam gootanii fuutan. Akkasi baara akkasitti gaafate illee gaafatu eegas akkas jennaan hin callisee jechuudha. Yoo fuula isaa ilaalutti qoyinu waan aare fakkaata maaliif aarame wajjin laalla. Shayini mi optima shalla damo. Tayno dag. Bishan kami. Highland dab dam fakkat. Tolchem ya. An shay hari balle dundu gulle injara dundu. Na da sai shay. Na sai dabe. Bare de mashallah. Mashallah. Na bishan ala dine damne. Bare daram. Shay na abdan dab. Sibila dikte. Aywa. Hati ada naga. Kasi mas sibila sibila ngubdi. Okay, asitti waan nama kolfisuu dubbadhee baariin kolfine. Maaliif taate aarii jira baarasitti. Dhugaa dubbachuuf waan aarii fakkaate yoo ilaalu jechuudha. Ofii inni aariif yookaan telefoona mashquula ta'e hin beekne asitti waan aarii fakkaata. Maaliif aarii kan jiru taatan obboleettiin silaa inni keessummaa miti warra manaati. Hawaaja shaayii mimmi'eessan itti naqneef jechuudha. Waan itti naqiniif asitti waan aarii fakkaata. Aarii yoo ilaalutti waan aarii. An shaayii ni oofti akkas jedhee haga dubbadhee waan nama kolfisuu hunda dubbadhee jarri kolfitutti baharoota akkan dubbanne akkan hojjedhee ooluma jedhee ilaalee gaddeebi'aa jechuudha. Yoo ilaalu waan aarii fakkaata hawaajni kun maal irraa qabu dhabee maal irraa qabu. Yeroo tokko waan tokko nama tokkoof godhamee barnoonni nama seerraa fudhatu qabdan. Waan tokko nama tokkoof godhamee nama tokkoof yoo godhamuu dide keerii maaf jedhaa dhiisaa. Yoo isin argate maanis argatu dhabe. Analleef maa godhatu dhabe jedhaa jettanii ka aartan yoo jiraattan. Keerii maafi jedhaati bira darbaa malee waa hunda analleef jettanii ittiin deemina jechuudha. Sila amma dhugaan summi ta'e ittiin ani malee jedhee isii harkaa fuudhee dirqeen itti naqatee dhugaan summa kan dhugisaa ta'e naa wajjin dhuge jechuu innis. Kanaafuu obsa qabaachuun keerii maafi akkasii obsa qabaasitti dhiisee jira callisee. Aarullee cal jedhee jira humnallee irraa fuudhee ittiin naqate. Akka tokko na ta'e garaan. Maal? Gara akka tokko na ta'e duratti makiinaa keessa bishaan qabbanaa dhuge. Ilaalate. Qabbanaa dhuge bishaan. O'aarran dabalaan garalleen akka tokko akkan ol garagalee ganna garagalee as keessallee sammuun kunillee akkana garagalee Maali? hin beekan. Falaqa akka nama Akka waan argitee qabbanni wayii tuqee duwiddi kunillee akkatti akkana damba qabu jilbi kunis bishaan qabbanaa tal jiru. qabbanaa dhugee amma shaayii irra dhugee na akkas ta'e shaayii irra dabalee immoo Shay si dabaltu tabra. laa hin akkana dhagaye. Okay, amma asitti bahar anu gaggafate malee qabbanaa maal jennaan na amaneet waan dhiise malee waan hafiisa itti neessanii shakkine jechuudha. Amma fi shakkine macalime jedheetiin na gaggafateetu waan callisee jechuudha. Halo. Hindu faaya tamaamin hindu fanee. Halo. Maal shaayii maal qabdi? Halo. Maal ta'e? Beeku Halo. of qabachuu dadhabe. Maal taate? Ani beeku. Maali? Shemi nama. Garaatti ilaalataa? Dhaabachuu dadhabe. Maali? Mee mana fincaanii san jira. Manni fincaanii asuma. Akkam ta'e garaan? Isin geessaa mana fincaanii? Geessu? Maal kofaltan? Maal kofaltan? Kuwaan koflanii? Maal koflanii? Qaus ibdeen qaanii beeyti. Ibdeen qaanii beeyti. Ati isaa maal atinne? Namni mana Maal neeyte? Hawaaj akkam? Hawaaj akkam? Isaan naana kijeen jenne? Isaan nama kijee gaana. Fiji mee? Maal? Fiji. Kana maaf fidatu? Laa duraan gaana. Maal boodare? Askan? Laa baar fidatu. Garaan Maal mooraa nyaatee rifeensa wayyanoo millaa'e. Ati ajaa'ibni kana dhageessu? Ajaa akkam? Ajaa'ibni kana Oo ajaa ibdeedhaa'us ajaa tamii dhaga'aa. Iddeen duubu. Garaan fayyaa qabu. Maal nyaata qabachuu? Laa maal akka himee taa'e taa'e
Fayyaan qabne fayyaan bakka laallatti. Naa waan nyaatee dhufe. Naa waan isaaniif nyaatee namni mana namaa dhufee kana bakka bulchaa. Akkam. Okay, asitti bahariin harka dhayaa fi maashaallah irraa jedhee jira. Waa takka hagaan dhufee hatta dubartoonnis maashaallah irraa jedhee jira. Funyaan qabatee fakkeessitee jirti. Kokkolfanii baharii bakka tanatti dhugamaan aaree loluu jira dha'uu fundatee makaddaan darbatee maal itti ta'ee lolee jira jechuudha. Asitti ammallee osoo waa takka hin xayyeefin osoo yookaan rifatee funyaan hin qabatin osoo natti ajooftillee maaliin jedhin beenu mana hammaamaa si geessaa jedhe jechuudha. Namni akkana osoo namni wayii akka isaa biratti waa ta'ee miidhamee dhibamee maal jedhee tortoree ajaa'ee madaa'ee jedhee namni akkanaa kun nama obsa qabu nama argitanii nama sanis wajjin akka fedhe waan lallaaqamu isaatu wajjin lallaaqee nama fayyisuuf tattaafatu jechuudha. Rabbi irraa jaalatu maashaallah irraa jedha jiru akka tana yoo sin tole bahariif jechame namni baharnu tole tan laayikii bahariif jecha meeqa gootanii ilaallaa jechuudha. Zaydoo Zidise. Garaa waan hin jiru. Amma mataa ofii jilba kan qaqqaba deemuun dhogga. Duudas na qaqqaba. Duraan siru kubaa jira? Laa na dhukkubne. Reefuun bishaan taljii dhuge. Isaa fi wanti ta'etti. Bishaan taljiin akkana nama godhu qabu. Taljii shaayii oo awwali makee oo dhuge. Shaayii illee lammata dhuge amma. Hawaaja shaayii kaakam naana keessatti dabisa. Itti aarsime wanti godhi. Wanti shaayiin wayi wanti taate. Laala. Shaayii qixaliin wayi eksperti ta'e. Eksperti ta'e laa naan dabalin. Hawaaji shaayii kaakam naa godhi jettee na dabisa. Eksperti ta'e. Hawaaji shaayii kaakam tinaana keessatti na dabisa fada. Okay, asitti ajaa'ibatti gaggaafatee jira jechuudha inni hatta obboleettiitii jedhee waan barnoota rafatu qabu. Nama kiyyettanii na biraa miidhuuf hin taa'ina. Nama kiyyettanii cisiisaa dho'istanii nama biraa hagin du'u eeguun qabdan jechuudha. Asitti barnoota guddaa irraa fudhanna jechuudha. Hawaaja shaayii akkamitti nana gaafate. Waan shakka gaafate. Nam tokko tokko salaataatti akkamitti obboleettii yaa saaxilee akkamitti maatii kiyyaa saaxilee yeroo inni beesuuta gaafadha. Maal jedhee wajjin dho'istanii awwaalan namni sunis du'e osoo waan akka hin beekamin jechuudha. Osoo dhibeen isaan beekamin. Kanaaf asitti barnoota guddaa namaaf kenna. Hawaaja akkamitti nana ani bakka sanitti waan deebisuu fidee maal jedhee haasaa biraa keessa seenuuf akka inni hin gaafanne akka viidiyoo akkasiin harkaan xumurreef akkas godhaa ture. Inni osoo hin hifatin obsaan eegee irra deddeebi'ee na gaafatetti ka akkamitti nana qixxe jedheetiin gaafatee cinqee hunda qaba wajjin ilaalla jechuudha waan ta'u. Makiinaa keessi teenyaami makiinaa naa ofaa qabu. Bahar di jajar mal juga bahar jari mal juga maashaallah asitti loleeni maa koltin jedhee balaa buusee qaamaatti buusee loleeni ka'ee haakima si geessa jedheetiniin taa'ee nan eene kaatu malee ana oofa makiinaa ana haakima si geessa ol ka'e jedheetiniin tattaafataa jira jechuudha. Gareetti fuuf. Hawaa janjaara dhuyyuun hawaa jamaan isa naqan. Kamaal hawaajina sinna iteera. Shaayii bareechuudhaan hundaatti ni. Shaayii bareechu haa qabu. Bahar isaanii itti isaan margooti. Shaayii danfituu tana mataa gubbatti hin naqina. Maal bahar isaan margoon isaan margoon bahar. Hawaajaan itti naqee shaayii itti naqee. Hawaaja itti naqee. Dura fayyaa irra duraan dhukkuba. Dura hawaaja itti naqee. Maal qabaree hawaaja itti naqee. Shaayii hawaajaan itti naqee jinnaan jenne. Maashaallah asitti lolee qiyaamaa buusee sodaachisa illee himsiisuuf yaalee jira jechuudha. Akira himsiisamee hojii ilaalla. Booni bidda kana sitti Waan akka sinne ana waaqa sanitti. fidi biroo isaan taatu. Maal itti naqee. Waa isa itti naqee. Yeroo shaayii danfistu. Waa keessaa miiqaa keessaa kutee ammatti na hidha. Ammoo. Hafiisa waraqaa obboleettii jedhee yeroo dura Maal si godhe. Asitti naqnaan hin jenne. Maal si godhe. Hafiisa obbolummaan tokko yeroo waan Harree malee namni akkana dhuufuu dhuufee adda hin dhaabne harree. harree fi jinni Bahar goote bahar dis. Bahar bahar dis. fidi waan shaayii kana matatti hin naqini. Fermuzi cabsani. Barara cabsani. Bahar. Bahar. Barara cabsani. Kod. Bahariif harka dhahuu qofa miti mee laayik godha warri bahar isinitti tolee jiru jechuudha. Akkasitti bahar lolee qiyaamaa buusee dhahee isiif dhahuuf deemee maal jedhee fermuzii hunda cabsee jira jechuudha. Fermuziin hunda cabxee jirti jechuudha. Jidduu sanitti osoo hin taa'inu. Kanaaf akkasii hordoftoota kenna hedduu obboleettiitti jallee jedhee waa takka hin dho'isine loleet itti neexee naa himee hawaaji itti naqi maal isiin waan isiin goote takkitti osoo hin dho'isin naaf himee isillee lolee dha'uuf deeme jechuudha. Sila haala sanii tuffee callisee hin caccabsa malee dhiisuu hin deemu dafee piraanki jedheen isaa waa tumee fa'aa caccabsuu eegalee amma fermuziin cabxee jirti fermuzii fatiyaa bitiif jettamu mee warri bitiif jettan koomantii jalatti warri bitiif jettani laayikiin naa beessa yoo laayikiin heddumaatee 5,000 ol tarte fermuzii bareedaa bitee geessaaf jechuudha. Yoo laayikiin 5,000 gattaate immoo hin geessuuf jechuudha. Fatiyaa dhiifama irra ta'e.
feermuzii jalaa cabse bite geessa fi warri bitiif jettan laayikii 5,000 ol dabarsaa. Warri hin bitiniif jettan immoo kanas laayikiin goone jechuudha akka bituun barbaadne isaniif dhiistan jechuudha. Garuu akka ani garaa isin nyaadhee wacii hin baasne jettanii laayikii dhiisna godhaan bitaa fi akka isin jedhaa reakshinii keenya kan kan fakkaataa warroota itti aanullee mee viidiyoo kana haala kanaan itti nufuuf reakshinii kan akka itti adda baasi irra nuuf deebi'iitii warra hajjii faallee nama hundattis ka daleessanis haala kanaan nu baasiti waan badduu fi waan gaarii barnoota namaa kennituuf illee waan silaa namni irraa barachuu qabu waan akkana silaa ta'uun qabu nama bira dhaabbachuu qaba jedhee nu xiqqishu wallee taatu namni irraa barate inni yaanna jechuudha. Piraankiin daleen kun barnoota of keessaa qaba jechuudha. Namni isinitti tolee itti fufi jettan naaf barreessaa lakki itti dhiisi ilaallee jirra jettanis asuma dhaabaa akkasii naaf himaa jechuudha. Achiin immoo istaayilii jijjiiree piraankii haaraa deebisee dhufe immoo kaajaa'iba waan ajaa'ibaa argaa jirra jechuudha. Wajjinuu kan laalutte jechuudha. Yoo dubbii isin dheeressee dhiifanuurra ta'e isin jechaa laayik sabskiraayib gochuu raaftina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa nuuf tura baabaa isin jaalladha.